Hayya shama harka fuune akkam jirtan dhaggeeffattoonni kan koo hundi keessanuu bakka jirtanitti nageenyi kan koo isin haa ga'u isiniin jechuu barbaada. Kuni Soofumar appiidha. Yaa YouTube kana jalatti wantoota adda addaa isiniif qabadhee kan dhiyaadhudha. Keessattuu haalatti akkamitti yaa YouTube akka bantan akkamitti akka itti fayyadamuu dandeessan waan adda addaa qabadhee isiniif dhiyaachuu irra jira. Appiiwwan adda addaa waan adda addaa irraa isin barsiisutti hojii teknooloojiitiin yeroo ammaa kana sadarkaa ammaa kanaan eeggate hojii adda addaa irratti waliin haasa'uu irratti argamna jechaadha. Egaa viidiyoodhaan walirraa barachuutti argamna. Viidiyoodhaan isinii dhiyeessa. Isin koomentii jalatti illee yaada adda addaa na keessanii karaa adda addaatiin anallee jajjabeessitan jirtanii isa warra na jajjabeessitaniif galatooma isinii jechuu barbaada. Warroonni haga ammaatti miseensa yaa YouTube kanaan ta'in immoo egaa Soofumar app isa jedhu kana jalatti subscribe mallattoo jedhu kana tuquudhaan subscribe erga tuqxanii booda fuulduratti mallattoon notification yookaan mallattoon bilbilaa isinii dhutti ishee tuqxanii all irra yoo gootan yeroo hunda viidiyoowwan an hojjedhu mallattoo notification-itiin akka isin ga'u gochuu dandeessan jechaadha. Egaa haala kanaan Soofumar appii kana wajjin haa guddifnu akkana qarqaratan abdiin isinirraa qaba isinii jechuu barbaada. Egaa har'as waan haaraa tokko qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Keessattuu ijoollee yaa YouTube hojjettaniif wanti kun isin barbaachisa jedheen amana. Maaliif yoo jettan wanti narra qabadhee isinii dhiyaadhee akkamitti beeksisa yaa YouTube viidiyoo tokko hojjennee viidiyoo sana irratti beeksisa isa maxxansuu akka dandeenyudha. Fakkeenyaaf akkuma argitan kana beeksisa qabu. Amma fakkeenyaaf salphumatti namni tokko gara viidiyoowwan kanneenii kan dhufu yoo ta'e beeksisa kanatti battanuma dubbisee beeksisaan ta'uu danda'a, suuraadhaan ta'uu danda'a, waan adda addaatiin jechaadha. Karaa adda addaatiin yeroo san dubbisee battalumaan gara viidiyoo sanitti ni sina. Viidiyoo sanitti isillee yoo seenе watch time kennallee akkanullee subscribe nu gochuu danda'a, like nu gochuu danda'a jechaadha. ስለዚህ kanaafiyyuu viidiyoo keenya yookaan channel keenyallee guddisuudhaaf nu fayyada jechaadha. Wanni kun beeksisa irratti akkamitti viidiyoo tokko irratti beeksisa maxxansuu akkamitti akka dandeenyu isinitti mul'isa. Egaa akkamitti maxxansina isa jedhuuf waliin ni ilaalla jechaadha. Egaa ammallee gara barnoota keenyatti osoo hin ce'in warroonni YouTube kanaaf haarawaa taatan subscribe, like, share gochuun dagatinaadha. Egaa waan kana hojjechuudhaaf beeksisa kana hojjechuudhaaf wanni nu barbaachisan application kunniin lamaan nu barbaachisa jechaadha. YouTube Studio fi Pixel app inni jedhu kun jechaadha. Pixel app kun nee fi YouTube Studio nu barbaachisa jechaadha. Kanneen lamaan itti fayyadamne akkamitti beeksisa tokko uumuu dandeenya. Advertii tokko jechaadha. Viidiyoo tokkotti namni tokko osoo gara viidiyoo hin seenin dura fuuldura isa irratti beeksisa san dubbisee akkamitti seenuu akka danda'u isinitti mul'isa jechaadha. Egaa amma jalqaba wanti goonu viidiyoon sun mata duree maal irratti hojjetame isa jedhu beekamuu qaba jechaadha. Maal irratti hojjetame wanna jedhu yoo beeknedha kan hojjechuu dandeenyu jechaadha. Fakkeenyaaf viidiyoon kanaan dura hojjedhee osoo irratti maxxansin beeksisa irratti maxxansin ni jira. Isa sallaallee akkamitti akka itti fayyadamnu isinitti mul'isa. Egaa as keessa yoo siisantan baay'inni isaanii jechaadha viidiyoowwan kan koo kan hojjedhu kan lakkisu hunda isaa irratti ta'uun ni danda'ama. Beeksisa adda addaa irra maxxansa jechaadha. Akkuma argitan kana beeksisa kan ilaalee namni kunillee dafee gara viidiyoowwan san banee akka ilaaluuf jechaadha. Fakkeenyaaf asirratti sirna kabaja ayyaana irreecha hora Finfinnee isa kana viidiyoo kanaaf hojjedhe kanarratti lakkise kanarratti jechaadha. Fakkeenyaaf beeksisa gad hin dhiifne akkuma jiruun taayitilii qofa kenneef yookaan mata duree qofa kenneef gad lakkise. Fakkeenyaaf akkamitti jijjiirree akkamitti akka ibsu gochuu dandeenya. Viidiyoo kana waan ibsu tokko akkamitti gochuu dandeenya waan jedhu amma fakkeenyaaf viidiyoo kana jijjiirree wajjin haa ilaallu jechaadha. Jalqaba irratti Pixel app gachuu kaastu haala kanaan isinii bana. Haala kanaan erga isinii banee booda asirra dhuftanii tuqaan sadii bakka jirtu kanaan tuqxanii size isa jedhu kanaan tuqxan jechaadha. Asirra dhuftanii size erga tuqxanii asirratti bakka kanaan tuqxan jechaadha. Mallattoo as jirtu kanaan tuqxu. Egaa asirratti beeksisa maxxansuudhaaf waan ta'eef YouTube thumbnail isa jedhu kanarra goona. Okay tan dhumarratti. Egaa haala kanaan isinii fida. Haala kanaan erga isinii fidee barreeffama tokko ni barreessitan jechaadha. Waan san ibsu fakkeenyaaf viidiyoo tokko kan hojjetan fakkeenyaaf amma kan duratti haa fudhadhuan sirna kabaja asirratti ni barreessitu jechaadha. Sirna kabaja ayyaana irreecha hora Finfinnee jechaadha. Amma haala kanaan erga barreessitanii okay tan asirratti
okay tani haala kanaan barreessitanii jirtan jechaadha. Amma ni sirreessina jechaadha. Wanta sirreessuu barbaadne asirratti mallattoon A jettu jiru ni jirti. A kanarratti okay tani egaa amma wanta sirreessinu jalqaba irratti saayizii isaa ni sirreessina jechaadha. Fakkeenyaaf saayizii isa jedhu kana ni sirreessina. Haala kanaan barreeffamicha jechaadha ni sirreessina. Haala kanaan ni sirreessitu jechaadha. Haga mul'atutti ni sirreessitu. Haala kanaan erga sirreessine asirratti right mallattoo jedhu kana tuqna. Erga sirreessine kalarii isaa sirreessina. Barreeffama kana kalarii kamiin nuuf haa ta'u fakkeenyaaf ani kalarii nan jaaladhu diimaadha waan ta'eef diimaadha na godhume. Diimaa godhee jira. Right gootan. Isin wal faalleessuus ni dandeessan. Fakkeenyaaf barreeffamni jalqaba irra jiru kun diimaa akka nuuf ta'u fakkeenyaaf sirna kabajaa haga jedhu sun diimaa akka nuuf ta'u godhanii right gochuu. Akkanumallee kalarii lammaffaarra kalarii seeyyatu kanatu hin barreeffamni sirna kabajaa irraa jalqabee jechaadha. Ayyaan irreecha bakka haga jedhutti mallattoo gurraacha right gootanii ammallee kalarii keessa seentanii isa dhumarra wal faalleessuudhaaf jechaadha. Isa cuquliisaa goonu hora Finfinnee isa jedhu isa dhumarra jiru jechaadha. Isa cuquliisaa goonu cuquliisa isa kana mallattoo akkanatti hojjechiirtanii illee hojjechuu ni dandeessa. Sirna kabaja ayyaana irreecha haala kanaan erga hojjettanii background isaa ni jijjiirtu jechaadha. Background isa jedhu kana jira. Background isaa ni jijjiirtu. Fakkeenyaaf haala kanaan jechaadha ni filattu. Kanaan mallattoo kan isiniif ta'u kan isiniif sirriitti isiniif nuuf ibsa jettanii yaaddanii irra gootanii bifa background sirriitti isiniif ibsu. Fakkeenyaaf inni kun sirriitti ibsa. Right gootanii asirratti waan sirreessitan left pending wanna isa kana akkanatti haala kanaan ni murtu jechaadha. Akka ga'uuf right isaa kanallee ni murtu. Akka kana gubbaa isaallee ni murtu jechaadha. Numurraa jala isaa kanallee ni murtu jechaadha. Aga gahaadha. Ergasii radius isa jedhu kana xiqqoo ishii hin kennituufi gahaadha. Sirriitti gahaadha. Right jettan asirratti. Egaa haala kanaan barreessinee erga goone amma barreeffama kan kennallee jijjiiruu ni dandeenya jechaadha. Bifa feeniin fakkeenyaaf isa kana yoo filanne baay'ee ibsa. Nama gammachiisa. Okay jettan asirratti. Iyyee. Haala kanaan barreeffamni haala kanaan ni bareeda jechaadha. Barreeffama istaayilii isaa jechaadha. Istaayiliin ittiin barreeffamu da kana dhuftanii stroke isaa ni bantan. Stroke isa jedhu kana ni bantanii ammas kan sirriitti isiniif ibsan das isin jedhu haga isin gammachiisu. Ana fakkeenyaaf kana na gammachiisa. Stroke inni jedhu ala isaa jechuudha. Ala isaa ibsuudha. Ala barreeffama sanii ibsu jechuudha. Haala saniin erga gootanii kana yoo barbaadan kennaafi kanatti ni sirreessitu. Iyyee. Right gootan asirratti. Baay'ee barreeffama baay'ee nama ajaa'ibuudha. Kan barreessaa jiru jechaadha. Kan sirriitti barreessinee tolchaa jirra. Asirratti imboozii illee ni banna. Imboozii keessa isaa jechaadha. Keessa isaa fakkeenyaaf inni kun baay'ee nama gammachiisa. Radius isaa akkana ni sirreessitu. Akkanatti ni sirreessitu. Akkanatti radius isaa jechaadha. Naannoo 13 irra yoo ta'e baay'ee nama gammachiisa. Kan adda adda jiru isin ilaalaa asirratti offset isaallee y-dha x-dha illee sirreessuu ni dandeessan jechaadha. Ani yeroo qabu waan ta'eef isin waan adda addaa ilaaltanii haala kanaan sirreessuu ni dandeessanii right ni gootanii inner shadow isa jedhu kan illee ni bantanii erga bantanii booda as keessallee amma fakkeenyaaf asirra yoo gootan xiqqoo sirrii miti ni filatan jechaadha. Bifa isin gammachiisan fakkeenyaaf isa kana na gammachiisa. Next time baay'ee na gammachiisa. Balar right siisallee sirreessuu ni dandeessanii. Anaaf na gahaadha waan ta'eef right qofa godha. Imboozii isaallee ni sirreessitu yoo barbaadan imboozii isaa digriidhaan akkamitti ni ilaaltan jedhee yaada. Baay'ee nama gammachiisa. Naannoo kun 4% 4 yoo ta'e baay'ee nama gammachiisa. Right gootanii kanteen adda addaa illee jiranii isin as keessa deemtanii sirreessuu ni dandeessanii. Anaaf gahaadha jedhee tayyaada. Kanaafiyyuu isa kana save gootan jechaadha. Asirratti bakka kana bakka mallattoon memorii fakkaatu jiru kana irratti okay irratti jalanatti save as messages jedhu kana save gootanii save to gallery jedhu kana irratti illee okay gootanii haala kanaan save erga gootanii geessitanii booda
Ifaa beeksifni al tokko Hey, isin what are you dhufa. up to? Beeksifni al tokko isin dhufuu danda'a. Egaa haala kanaan hojjannee isa kana memorii keenya keessatti save goonee jirra jechaadha. Amma footoo tokko kan isa ibsu ni filanna. Kan filattanis mallattoo eda'uu kana tuqxanii ni filatan jechaadha. Gaalaarii irraa deemtanii gara memorii keessanis ta'uu danda'a, storage keessan irra ta'uu danda'a. Gara barbaaddanii ni filattu. As gaalaarii irra isin seentu. Fakkeenyaaf ana as keessa qopheessee waan qabuuf isa kana filadhu ni ibsa jedhee yaada. Haala kanaan asirratti ni sirreessitu jechaadha. Barbaadan muruu ni dandeessan akkanatti naaf gaadha sirriitti taa'ee raayit gootan asirratti. Raayit erga gootanii booda akkana isin dhufa jechaadha. Haala kanaan isin dhufu haala kanaan qabdanii akkana sirreessuu ni dandeessanii. Isin akka barbaadanii sirreessuu ni dandeessan jechaadhaan akka kan kootti sirreessaa jira waan ta'eef haala kanaan erga sirreessitanii booda barreeffama sanillee ammallee mallattoo raayitii kana eda'uu kana tuqxanii barreeffama sanillee galaarii irraa firoom garaarii isa jedhu kana yoo tuqxanii barreeffama sanillee nu barbaadanii fuutan jechaadha. Barreeffama duratti isa siif goone jechaadha. Barreeffamicha irratti okeettanii erga akkuma argattanii egaa haala kanaan isin dhufa hin murtanii amma isin barbaachisutti jechaadha. Fakkeenyaaf ani haala kanaan yoo muree baay'ee nama gammachiisa. Haala kanaan ni murtan jechaadha. Sirriitti akka isinitti tolutti kana booda raayiteettanii egaa barreeffamichallee as fidduu. Fakkeenyaaf isin waan adda addaa itti dabaluu ni dandeessanii akka fedha keessaniiti jechaadha. Kuni akka fedha keessaniiti. Kanatti ni sirreessitu. Sirriitti mul'ata jedhee yaada abdadha. Fakkeenyaaf amma sirna kabaja ayyaana irreechaa hora Finfinnee sirriitti ni mul'isa jechaadha. Dhumarratti asirratti mallattoo kana tuqxanii mallattoo memorii fakkaatu kana save gootan jechaadha. Save as image isa jedhu kana save gootanii asirra dhuftanii save to gallery isa jedhu kana tuqxanii egaa amma sirriitti hojjannee fixnee jirra. Asiin baana YouTube studio isa jedhu kanarra ni seenna jechaadha. Erga asirra seennee booda viidicha bira dhiqna jechaadha. Viidicha amma viidiyoo asirratti tuqxanii mallattoo sadii kana viidiyoo isa jedhu kanarra seentanii viidicha amma irratti hojjechuu barbaannu san keessaa ni barbaannaa jechaadha. Fakkeenyaaf viidichi isa kanadha. Fakkeenyaaf isa kana isarra okeettanii jechaadha. Isarra cuqaastu. Erga cuqaaftanii mallattoon irsaasa fakkaatu kan asii kana jira. Isheen tuqxanii erga as tuqxanii booda ammas mallattoo irsaasii asirratti ammas lammaffaa ni tuqxu. Egaa garana isin fudhata. Erga garana isin fudhatee barbaadan bakka barbaadanii nu fudhatanu custom tombol isa jedhu kanarra okay hojjettaniyyuu qopheessinee jirra waan ta'eef ni dhufa jechaadha. Fakkeenyaaf amma asitti nu hubanee jira. Isa jalqabarra jiru kana haala kanaan dhufee jira. Kun haala kanaan isin argitan kanaan select isa jedhu kana tuqxan jechaadha. Save gootan jechaadha. Amma asirratti wanti taayitilii keessan illee jijjiiruu barbaadan asirra jijjiiruu ni dandeessu. Description boxii keessan illee barreessuu ni dandeessan. Waan adda addaa asirratti sirreessuu dandeessa jechaadha. Isin sirreessaadha. Save qofa goona. Save godhaa jira jechaadha. Egaa amma sirraa'uudhaa fi achirratti viidiyoo irratti sirraa'ee moo sirroofne dhiqnee ni ilaalla jechaadha. Viidiyoo keenya keessa asiin baanaa YouTube keessa seentee ni mirkaneessina jechaadha. Egaa ni argitan jedhee yaada haala kanaan jijjiiree jira jechaadha. Sirna kabaja ayyaana irreechaa hora Finfinnee jedhee haala kanaan jijjiiree jira jechaadha. Haala kanaan viidiyoo keessan beeksisa isaa sirreessitanii isin fayyada jechaadha. Wanta adda addaatiin fakkeenyaaf nama harkisaa nama ofitti namni sun waa'ee san ilaaluu barbaade salphumatti beeksisa ilaalee viidiyoo san ni bana. Viidiyoo san yoo bane jechuun watch timing keessan isinii lakkaa like illee isinii godha akkasumallee subscribe isinii godha jechaadha. Haala kanaan beeksisa viidiyoo tokko akkanatti hojjechuu ni dandeessan jechaadha. Egaa kanarra qabadhee isiniif dhufe fixee jira. Dhumarratti viidiyoon kun yoo isinitti tole like akkanumallee warroonni miseensa YouTube kanaan ta'in subscribe gochuun dagatina. Nagaa keessan haa tura.